akkasii namni tokko waa fayyadamu jijjiirama keessa argaa deema malee akkuma galgala fudhatee akka ganama waa argu jedhaa ture. Kadha siin asii galtee maqaa nu balleessitu nuti haga siin galteetti qorichoota baay'ee irra deebineetiin kaasisin nama kennaafii turre jechuudha. Okay, amma wanti siin turba gara miidhu akkamiin dhuftee dalagaa kana eegalchiise ka jedhu anatu eegalchiise dalagaa hawwii karaa irraa fuudhe obboleessi jira obboleessi illee gaafachuu dandeettanii kasoo ban qabne jechuudha. Hawwiin akka saraatanyaatiin na bira dalagaa turte. Lama akkamitti dalagaa kana eegalchiise jedhuuf immoo natu eegalchiise moobaayilii ishee ka jedhuuf immoo moobaayilii ishee ofiirra ciiftee tabalaashitee odoo wanti marti riisitti keessa ta'e akkamiin deebi'eetiin booda tiiktookii si dhufaa biree. Argitee intal tiiktookii si dhufuuf hin danda'u. Kunillee waan hin taane karaa maqaa hin taane maqaa na balleessti nyaata mana keessaa osoo nyaanni fa guyyaa afur bulee jetti. Namni na beeku na beeka namni raasaatu waamee nyaachisan nama na bira jiraatu miti an nama karaa irraa iyyuu jechuudha karaa akkate qabee galee ni nyaachisa kunillee waan hin jirre jechuudha amala isii keessaa hawwiin anama amala nama himuun barbaadu waan ta'eef dhiisaa abbatti ittiin dhaqataa rakkina qabu waa baay'ee tura waa baay'ee asirratti dubbachuun barbaadu maal dhiiraa isiin dubartiidha waan barbaadde jechuu dandeettan garuu waan baay'ee dhufsee jira waa baay'ee barbaadee jira milki waan isin himatte hunda tartiibaan deebisi tokko afaan gaaffii si gaafa milki Zara dhaggeeffadhu sitti maal Zaari Shaqooy waan inni dubbatu kana hundayyuu seefi godhadha inni haa geeffatu wayita inni geessade itti fuftansin geeffadhu ati. Ammallee ji'anii kana bira daladdee hawwiin jechuudha. Hawwiin kan daladde ji'a lama namni hedduu keessa gubadhee maal jedha kun ganaatti dhaqna tartiiba san bira hin geenne gabaamatti birrii mee kenneefan birrii 9,000 diraama imaaraatii diraama 9,000 ergeef wociin isii 4,000 kasiin fayyadamte diraama 13,000 walii galan diraama 13,000 ji'a lama keessa nam tokkoon dalagatoota fidaameena. Ani riisiitii qaba waa hundayyuu jechuudha. Riisiitii hojii ragaa wajjin haasa akkamisiin jettu kanaa miti jechuudha. Kanallee already birrii 9,000 ergee kaballeessa harka irraa foonina argitanii akkamitti dalagataadha kun isaan jechuudha hindaasii kennee jira kuma isin kuma 5 qabdii na bira kuma 9 kennee jechuudha kuma 4 kophatti inni reenne sun kophatti kenneef jechuudha okay ammallee hawwiin akkamitti qabamte ka jedhuufi dhageeffadha bakka san dubbiin guddina hawwiin akkamitti qabamte milki na qabsiisee jedhani garuu isin ka jedhaa milki na qabsiifne jettullee rakkina qabu akka qabamte hawwiin gaafa qabamu jirtusani mucaa kenna walitti jira birrii isaa kennuu barbaada birrii naa kenni birrii naan jette birrii na bira naan qatennaan ana jimaaniin jira mucaan kun eega jimaaniin jiraate lakkoofsa isaa fidiiti maal godha taaksii illee baasee dhufaa ani asiin kenneefi dhufaa jedheen jennaaniin lakki dhufee fudhachuu barbaada jenna anis ergasii hin galee ammoo jennu mucaan dhufee daddawwale mucaan naan jette daddawwalennaan keessummaa dhuftee waliyaa tokko barreessi itti fufi dhagaa harkanii keessummaa mana jette manatti waamanii buna fidanii buna obaasanii deebisan mucaa mokolwaa nuti mana taa'aa nyaatee dhugee deebii jennaaniin lakki manatti waamuu itti dhaqu malee jette itti dhaqu malee jennaaniin birrii wayii namarraa eeggadhaara birrii itti dhaqu jira hayyee itti gabbuu lama dheeni jennaa itti gabbuute hawwiin itti gabbuutee mucaa bira dhaqxee waan isii mucaa waliin daladde isii bira bitu waliin beekaa poolisiin silaa wannaa saqaxxaar shaarjaan beektaa agarsan namoottu rakkinoottu jira gara bu'eeraa kana namni as keessaa hin beekaa poolisiin saqaxxaa jirti karaarra guuttee jirti itti gabbuutee hin qabanii waraqaan qabdu aayidii hin qabdu hin deemaniini anquban qabu amma qabamuu siillee birrii isii kana lafa kaa'ee fi saloonii jaartee himee birrii qubee kafaluuf deeme ergaan deemee jedhee diqoor turee jedhee amma mucattiin biraa naadee walti Dubaay irraa milkii rabbi jedhi bar hawwiin qabamte maali mucaan kun nan beeku itti biraa beeka tawrat abbeera asitti ajjira siillee galchuu danda'a beetti kana iyyuu jechuudha baay'ee jiran as keessa jechuudha dhugaa kana beeku ergasii milkii bara hawwiin qabamte mucaan akkas naan jedhe mucaa wayii bilbilan keen beeku dhugaa ta'ee dhugaa an bakka irrifadhee halkan sirrafeen bullee kunoomee viidiyoon isin mul'adhaa qoy yeroo tokko jechuudha ni ilaaltanii waan isii godhaa ture jechuudhaan. Sufi gaagaabe please hawwiin dhaggeeffadha. Wanti sun jedhu mucaa achi fadhiisiiti mucattillee yoo dhaga'e mucatti fidaa mucattirratti haasa'uun bareedaas hin jedhu. Yaa dhaga'ee jennaan gaafsi injirtu barra hawwii yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreessa jalatti. Dhagaartanii miti? Akkas godha. Gaafa isiin qabamte kana ani. Oh my God. Mana irra dawwalanii.
namni dabalee hin jiru. Itti dawalan kararraa maquun dhabu yoon. Bilooki godhi. Dhagaartanii? Taap godhaa. Yaa itti fuf. Dhagaartanii miti? Yaa. Gaafa si qabamtu kana halkan warqaa kana kun barreesse guyyaa qaba ijoollee nama jirtu kun nama hedduu jira dubbisiisan deettanii. Hawwilaan kun guyyaan gaafa guyyaa 9/2023 Mr. Hawwi Goobanii Taginoo paaspoortii si kana naashinaal Itoophiyaadha implement offer letter jechuudha. Offer letter kana maqaa kaampaanii kiyaatiin barreessee fi CID ofisii dhaqee jechuudha. Kun maqaan kaampaanii kiyyaa asirra jira. Yeroo sunu ani baradhee jira kaampaanii beeka. CID ofisii dhaqeetiin ta obboleetti xiyyaatti hidhamee Okay. Central Jelly. Please, narrative bilbila. Jolie narrative bilbila narrative bilbila. Please. Central. Deebisa kaduraati. Central Jelly dhaqii naan jedhanii ergasii Central Jelly dhaqee jennaaniini ati isi maalkeetii. Okay, sitti hin himnu maali rakka jirtu garuu jiraachuu ajjirti. Sitti nimnu jenna ka obboleetti xiyyaati isiini. Rabbi jedha hoo paaspoortii kaa'uu taate kunoo paaspoortii kiyya kaayaa naa baasa. Yoo iqaamaa taate kunoo kaampaanii kiyya iqaamaa dalaguu fi barbaada jedhee ergasii gaafannaa obboleessa biyya beektan hor biyya kana jirtan bakki ispeeshaalii obboleetti haadhaaf abbaa malee information nama tokko namaaf kennuu hin dandeenyu maakamaa deemii naan jedhan. Wannaa ta'uu barbaade kafaala. Maakamaa deemnaan achi qeetiin alkaan yeroo san maakamaa deeme. Maakamaa deeme jennaaniin warri maakamaatti dawwaleetiin hawwiin maalidha maal taatee jedhanii gaafatanii naaniin wixata darbitii gara Dubaayii keezii achi qabdii awiirii bilaaklistii qabdii namicha siin duraan jalaa badde kassee jira jennaaniin ammas achi ka'ee obboleessatii jechuudha keessa jiru obboleessii kasii waliin dubbifne jechuudha kakara isiin quban qabne dhaqee sababa kanaan kadhadhee ajimaaniin jechuudha dhufee isa fuunee hiriyaa kee wajjiin ammalee mana hidhaatitti deebine. Mana hidhaatitti deebine kummarti innis dhufee dubbachuu danda'a hiriyaan kellee jira namoonni baay'een beeka jechuudha. Ergasii mana hidhaatitti deebinee amma kun obboleessa fidee. Okay, obboleessa fidee obboleessi kana kun IDC tikka isaan olii gala rabbuma jedha maarra jirti nutti maa jennaan wixata deemaa gaafadha Dubaayitti awir immigireeshinitti naan jedhan. Jennaani okay jennee wixata neennee obboleessa ammallee dhaqnee ofii kennaa fuunee awir immigireeshinii bakka itti nama dhaqneetiin gaafannee naaniin poolisoonni nu jala dubbachuu dideena miila jigee kadhadhee obboleessi jira. Yoo rabbii fi sodaata dhufee dubbachuu dandeenyu jechuudha. Obboleessi na waliin jira. Kadhadhee rabbumaa jedha obboleetti xiyyaati. Rabbumaa jedha natti maa jennaaniin boru deebii naan jedhan. Borumti san immoo obboleessi silkiin kaasu jalatti eenee dadhabnee itti bilbilee naan ammallee ka'ee fuyi deeme. Woodi qad guyyaa 4-5 xaaree jira sii baasuudhaaf jecha nawwi. Deemee jennaan gaafa ganaman deebu ishaaraa kennitee jirti jedhanii isiinillee dawwalte jidduu dawwalte jennaaniin bara akkana Dubaay na dabarsanii Anqaraa duraan garuu barbaadat galuuf jedhee haasaa ture duraanillee jette siin kalaamasiiti boru qalbiitti dhaqatti durallee hawwii yeroo baay'ee jechuudha galuu barbaaddi aniin galaa jennaan kadhoo gallee an akka hin galle jechuudha siin dura jechuudha maaliif dalagadhu nu waliin dalagadhu yoo asii miti beektuu galteetti waraqaa sii dalagee akkasiin galtaa achitti dalagattaa jedheeni jira yoo akkana milkii naan hin jenne jette kana hunda jechuudha ragaa kana hunda asirra dhufteetiin dubbatte jechuudha hawwiin. Okay, akkanumaan lafaa kaaftaniitiin ati shirrii xaxxa ati ziirii qabdoottatti wallaahi yoo mutaamaa ka gaafatamu hawwii osoo hin taane uummata asirratti waan argee nama arrabsu kana jechuudha. Ergatiin booda nu dawwalteetiin bakka ishaaraa kennee jira. Ji'a jaafin galtanii jiranii uffata keenyaa qopheessa atteennaaniin hayyee homaa sitti hin dhagamin hawwii tiyyaa. Homa takka hin yaadinii si faana jira hoo biyyatti illee galtee jette hin daladdaa mana waggaa tokkoon sii kireessa waayifaayi waggaa tokkoon sii guutaati. Si dalalsiisa homa takka rakkin hin jiru homaa hin yaadin jedheeni uffata ofii kiyyaa bitee fi shaanxaa ofii kiyyaa bitee fi bakka kiyaarii wajjin jedhu kiyaarfaatillee nama hedduu jira jechuudha. Kiyaarii uffaa wajjin jechuudha mana hidhaa qeeti mana hidhaa nama seensan hawiiri namni as keessa ashittiin faatiin beetti mana hidhaa hawiiri san nama seensan kadhadhee miila jigee obboleetti yaa jedhee shaanxaa seensee fi kennee fi wal dubbifnee daqiiqaa 5 kennee walitti haasofnee bakka akkuma biyya galteeni waan hafallee tii kennaa birrii lesii ergadheeni birrii 500 diraamatii harka kenneefi kaan immoo hin barbaadu biyya naa ergitattee haga siin galteellee kunoo birrii isii kana 9,000 hunda jechuudha riisitii qabaaniin biyyatti ergee fi dalagattuu barbaada taanaaniin dalagadhu si dalalsiisaa kostoomaniin biyyarraayyuu baay'ee nu gaafataa jedheeni jennaaniin
diddee adda jechuudha turtee ana Meedhaa haga amma Dr. Lucky. har'a immoo Dhaabe booda Dr. viidiyoo na jalaa gubanii milkiin akkana na godhee akkas na godhee kunuunsi maalidha hawwiin gabaa mali warri hawwiin fixxii jettan hawwiin biyya jirti tokkoffaa hawwiin biyya jirti lammata ammoo reefi tanallee seentee dubbattee baatee mana isillee dubbattee baatee abdusee sigalee itti fufeeti. Dhaabu yeroo takka hani teenya. Wanni waan inni nagaa dubbatu akkuma yaadaa qabu. deebisaa na gaafadha waan barbaaddan mirga keessan. Akkuma yaadaa Anatu waa hawwii himataa turte Lakki nuti amma wanni kun dhugaa. Ati gaafata lakki yaadumatti gama keetiin dabarsuutiin. Atiitu itti dubbata. Nuti amma akka yaadaatti qabanna. Waan inni haasoo hunda dhugaa kijibaa isii dhufee mirkaneessa sirrakkoon qabu akka yaadaatti dubbatee Proogiraamaas galgala qabannee hawwis dubbisnee fiduu dandeenya san bal'inaan haasoo. Amma garuu Zaara waan gaafattu itti fufi akka yaadaan ni qabannaan kanaaf fidaa jee itti fufi. Zaara. Hayyee milki tokkoffaa akka irraa si kaasu waaqaaf lafti beektu ati hawwii ofii keetii liivii fiddee hawwiin beektuudha qoricha adda addaa even amma aashittiin as gaafa tokko aashittii fakkeessistanii isheedhaa namni qoricha adda addaa qopheessuu dandeettii baay'ee qabdi jettee beeksifteerta bakka amma ishee dura doktora ture qoricha adda addaa ni hojjedha jettee ofii keetii ishee liivii fiddee beeksisaa turte tokko jedhe milki. Achi dura ana na dhukkuba ture hawwiin yeroo san bakka mana yaalaa wayii waan ta'e wayii haa dalagdu qoricha adda addaa na himaa turte waa akkanaa fayyadamii sanuu mana mubaarak irra haasanii bilis Zaaraa irraa lakkoofsa fuudhi mubaarak musammaa ni jira Zaaraa gargaaruu ni barbaada jettee mubaarak Zaaraa lakkoofsa keemii hawwii ergisi barbaadinaan jedhee ergee fi ufii isheeti sagalee baay'ee na ergitee waan akkanaa fayyadamii qaama keetis waan akkanaa ka qaama sii deebisus waa hedduu na himta sagalee ishee su'ila amma bilbilatti haasaaru kanarra jira malee sagalee WhatsApp irra sagalee baay'ee na keettee akkamitti akka fayyadamu na himti sii galee dhugaan abbaa duuba jirti. Gaafas si bira jirtu. Asirratti ka jedhani hawwiin gonkumaa qorichi na barsiiftee hin jiru kunoo isinitti mul'isaa jechuun viidiyoon wallaahi billaahi mee milki barsiiseera dawaa jettu siin dawaan isiin na barsiiftee hin jiru ila isa kana nan barsiifne hawwiin quraan rabbiitti illee kakadha dawaan isiin tokkocha na barsiiftee hin jiru baaciruu jechuudha. Ani hawwii irraa dawaan bara tokko illee hin jiru fida hawwiilee mee milki guyyaa tokko dawaa barsiisee dawaan irraa barateera milkii naa jettu fida si angoon irraa bara tokko hin jiru hoo beeksuu ta'e waliin beeksifna hoo viidiyoo darbe waliin dalina indoom akka itti daladduu fi akkaataa itti himtu afaanin beeku danda'ee qoricha aadaatiin beekti sirriidhaan beektu hin jenne garuu namni tokko yoo waa'ee fakkeenya waa'ee kan tokkoffaa hiikaa isaa himuu qabda lammaffaa miidhaaf mallattoo isaa himuu qabda sadaffaa sababa waan sanii himuu qabda anna yoo barbaachisa keessi viidiyoos ni mul'isuu danda'a jechuudha kanas namna beeku na beeka anasittuu nama dalagaa mootummaa biyya kana argateetiin ergasii amma sa'aatii kanatti dhaabee jiru jechuudha. Kanaan gabaamatti isiin kana barsiiftee hin jirtu. Namni dubbateetuma waliigala ka biyya bulchullee obsi. Yoo haqxii isiitiif isii miitee jiraatti isitu fuudhee namni dubartii miidhe dhiirri dubartii miidhe wallaahi lazim gonkumaa hin milkaa'u rabbitu quraana keessa amaanaa isin kenne sii galee yoo miitee jiraatte miidhaa kana kumaa fudhattee galattaan. Isiit immoo rabbi waan baay'ee obsi. Yoo bira jiraatte kiyaar wasfeen kun yaada qabasee alakkoo tokko barreessan. Kiyaar Bashirri kijiba dubbatuuf seenuu barbaada malee biyya jira waa'ee sanii maaliif beekatti fufeeti? Iseentu Kiyaar Bashirri. Achumatti deemana kee bana dhukiyaar. Kiyaar biyya galee waan taquban qabu miskiina rabbi ittiin makiina dhiisaa ta'u mucaan. Ashittiin as jala jirti gaafa ashittii obseensitee milki obsime milki gaafa ashittii ol seensiftee akka hawwiin dandeettii qabdu kun rabbitu fide ashittii hambaateerti jedha ol seensiftee akka hawwiin dandeettii qabdu qoricha adda addaa akka qopheessitu eessatti akka baratte akka nama sukkuumuu dandeessu ashittii ol seensiftee mana keetti barsiisaa hin turre ati sii liivii fiddee kun gaafiidha kana hin deebista wali qabdee. Wantoota isiin si himatte keessaa haadha manaa kan kee
mana keessatti bilbila kiyya foormaatii gooteetti ati bilbila ofirra rafteetti anuu bilbila irra rafamaa foormaatii hin taane ijoolleen shamaraa yeroo baay'ee bilbila tuyxee ofuma bira milki walitti qabdee naa deebiste rabbi sabrii si haa kennu. Laala amma nu asitti akka ati miidhamtu barbaannu yoo haqa qabaatte haqa kee rabbi siifis dhugaa gargaaru rabbi. Obsi dhageeffadhu. Bilbila ijoolleen shamaraa anarraa kaasee anuu fi kootii bilbila akkuma laalutti qabee achumatti rafa dhugaa rabbi. Kun ana jala bulaamaa foormaatiin ta'u isa sanillee dhiisi tarii dhugaa ta'uu dhabaa bilbilli foormaat na jalaa ta'ee achitti guyyaa torbaa nyaata malee bule sababa haadha mana isaatiin nama ragaa qabattee namarra na iyyite haati manaa isaa jettee himatte siifilee. Kabilbilaa san si deebisu saarii. Anis asirratti si dabala. Irratti si dabala namaatu asirratti seen si irratti si dabala. Nama hedduu seeneefi akka hawwiin ogummaa qabdu. Akka ati fi hawwiin deeyxanii nama shukkumaa turte nama hedduu as gubbarratti seenee ragaa bahaa jira. Ati garuu naati qaxxaree inni muniiraan waa ufii argarraa haasaara ashittiin as jirti liivii fidee ashitti gastii irra turte.